Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soof Mariin isiniif darbudha. Qophii keenya isin gaafannuutiin dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee qaamota dhimmi isaanii ilaallatu waliin haasofna. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Obbo Umar Abdurrahmaanidha. Obbo Umar paartii bilisummaa fi walqixxummaatti hoogganaa damee naannoo Oromiyaati. Hamma dhumaattiin waliin tura daawwadhaa. Obbo Umar baga nagaan dhuftan. Baga nagaan na eegdan. Mata duree paartii keessan irraatii jalqabna. Walqixxummaa fi bilisummaa paartiin keessan akkamitti ibsa? Paartiin keenya walqixxummaa fi bilisummaan waan ilmi namaa tokko uumamatti Rabbi kennee fi waan Rabbi kenneef san kabiraa dhufee akka irraa hin fudhanne namni uumatti walqixa walqixxummaa uumaa namuuka irraa hin fudhanne seera duratti walqixxummaan namaa akka mirkanaa'u walqixxummaa yoo jennu namummatti namni amantaadhaan yaadaan saalaan fi yaada siyaasaatiin seera duratti walqixxummaadhaan laalamuu qaba. Yaada jedhurraa ka'e bilisummaa jechuun immoo namni tokko waan yaadu tokko eega mirga namaan tuqin nama qeequun illee ni danda'ama garuu sarbuu mirga namaatitti otoo hin darbin waan itti amane tokko yaada siyaasaa haa ta'uu amantaa haa ta'uu kamiyyuu dhiibbaa tokko malee geegeffachuu akka danda'u bilisa namni tokko seera jalatti biyya isaa keessatti bilisummaa hangana gahu qabaachuu qaba. Kun immoo qabeenya uumatti Rabbiin namaa kenne kanarratti hundaa'e paartiin bilisummaa fi walqixxummaa. Tole tarii paartiiwwan garaagaraa jiru biyya kana keessa paartii bilisa baasaa jedhanii kan galmaa'anii jiranii paartii hedduudha kan isaan jiranii tariitii bilisummaa kan isin jettanii fi biyyi kun bilisa ba'uu qabdi amantaa jedhu qaba laata paartiin keessan? Nuti paartiin keenya amma yoo bilisummaa walitti waan rarra'uun paartileen hedduu humna waraanaa faa qabatanii cunqursaa agartee gita bittaa humnoota biyya tana cunqursanii qaban jalaa ba'uuf namni aaree jiruu cunqursaa tana jalaa bahuudhaaf cunqurfama umrii irra bilisummaa guyyaa tokkoo naa wayya jedhee warra waraanatti deeme jira. Paartiin keenya waan paartii siyaasaati. Nuti mirgi nama tokkoo mariidhaan argamuu qaba. Taa'anii mariidhaan mari'atanii siyaasaa qulqulluu ka humnatti taruun hin jirre rakkoo wanni jedhame tokko hiikkachuu ka qabu wal mariidhaan yaada ol aantummaa qabu dhiyeessuudhaan sammuu namaa irratti hojjetanii amansiisanii lolli diinagdee namaa diiga jiruu namaa balleessa biyya duubatti harkisa duubatti nama deebisa. Kana waan ta'eef nuti akka paartii bilisummaa fi walqixxummaa bilisummaa yaadaa, bilisummaa jireenyaa, bilisummaa riisoorsii biyyatti jiru gartee walqixatti fayyadamu waan akkanaati irratti jenna. Bilisummaa yoo jennu nuti bilisummaa qawweedhaan dhufu otoo hin ta'in yaadaan wal amansiisuudhaan nuti ilaa ammaatu egaa ijaaramee paartiin keenya waggaa 7ffaa amma ji'a kana 15 waggaa 7ffaa isaa kabajate erga uumamee hundeen nuti irratti deemnu. Faawundeeshiniin keenya siyaasaadha, mariidha, yaada. Qawween bilisummaan argamu dhiigni namaa akka itti faca'u nama bilisummaa hin baasa jedhanii deeman sanillee qe'ee isaati irratti dhaabbatanii isa miidhaan kan itti argamu waan amma argaa jirru jechuudha. Kanaan garaagarummaa qabna. Sin akka manifestoo keessan irra jirutti filannoo kana yoo injifannee sirna pirezidaantiitiin bullaa kan jedhudha kan isin qabdanii mee amma egaa muummicha ministeeraatiin dhaban biyyi kun kan isheen gaggeeffamtu sirna pirezidaantii wayyaa yeroo jettanii maalirra dhaabbattaniitu maaliif wayya? Gaaffii gaariidha.
sirni bulmaataa kun pirezidanshaalii fi paarlaamentarii jedhamee lamatti qoodama. Irra guddaan diinagdee tanarratti bulchiinsaan mul'atu. Pirezidanshaalii irra wayyaa wanni jennuuf maal inni nama bakka bu'u biyya tanaa bakka bu'ee hoogganaa biyya kanaa tahuu qabu filee kaayuu ka qabu ummata ka'umsa jedhurraa kaana. Kana maaliif jenna? Beekta yoo pirezidanshaal jennu nama muummicha gartee biyya kanaa ta'u filachuu keessatti diimaa gurraacha otoo hin jedhin xiqqaadha guddaadha otoo hin jedhin namni filannoo keessa seerri biyyaa seensise heerri tumame keessatti filachuu hin danda'a namni jedhame nagalcha eega jedhee itti amane pirezidantii biyya isaa filachuu mirga qabaachuu qabaadha. Yoo gara paarlaamentaariitti deebine maal ta'a? Paarlaamantiin biyya tokkoo kan hundaa'u paartiilee siyaasaa biyya san bulchuu keessatti olaantummaa qaban akka amma biyya teennaatitti yoo fakkiidhaaf fudhanne paarlaamaan amma jiru kun morkattoonni illee akka keessa hin jirre nama hagam nama 5 yookaan 7 qofatu barcumaalee jiru san keessa sanuu morkattoota illee maqaa jedhu gartee dhugatti fudhachuu kan dandeenye yaada addaa humaa dhiyeessanii biyyaa bu'aa akka hin buufne paartiin tokkochi achi taa'aniiti warri paarlaamaa santu piraayim ministeerii tokko fila. Kuni bakka bu'ummaa biyyaa argachuu keessatti hanqina qaba, ilaalcha qaba. Kanaaf pirezidanshaal yoo ta'e hoo namni biyya tana keessa jiru marri isaa bahee sagalee isaa kennee nama naa ta'a jedhu filachuu keessatti mirga gartee filuuf filachuu. Mirgi filuuf filachuu calanqisiistuu gabbu'iinsa dimokiraasii biyya tokko keessaati. Mirga kana waan argachiisuuf pirezidanshaal irra wayya wanni jennuuf kanaafi. Egaa yeroo baay'ee sirnoota dorgomtoota hedduu yeroo ammaa kan jedhan keessaatii naannolee akkan jiraanni goonaa daangaa naannolee gidduu jiru balleessina yookaan immoo hin kaasna warreen jedhan jiru. Sirna pirezidaantiitii yeroo bullu isinii naannolee akkam gochuu yaaddan? Naannoleen hin baddu nuti bulchiinsi biyya kanaa biyyi tun maal qabdi? Biyya gartee gosa tokkoon ijaaramtee miti. Gosoonni biyya kana keessa jiran lammiif sablammooleen biyya kana jiran hedduu. Uummanni gartee akka sabaatti rikogniishinii argate 80 ol tara. Afaan haganaatti dubbatama. Uummata kana yoo hin bulcha jette rikognaayis goote eenyummaa isaatiin isa fudhattee ani biyya tana keessa hin jira jedhee akka inni amanutti beeytee ripirezenteeshiniidhaan akka biyya tana keessatti inni calanqisu sirna godhu yoo hin godhin namni kun ani saba biyya kanaati jedhee gahee isarraa barbaadullee gumaachuu keessatti ka'umsa hin qabaatu. Kanaaf daangaa biyya tana hin balleessinaan biyya tana walitti hin fidu guddinni isiitiifillee bakka hin kennu. Kanaafuu naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay warreen jedhan itti fufanii jiraatu jechuudha. Naannoleen kunniin akka fedhii uummataatitti uummanni har'a naannoo Amaaraa jedhamu kun kabiraallee keessaa bahee lakki an as keessatti Amaaran jedhamu yoo jedhe filannoo nama saboota achi biyya san jiraniitiin an akkanatti rikogniishiniin naaf haa kennamu ummata jedhu akka inni fedhu sanitti mari'achiisanii fedhiin ummata maal jenne laal bilisummaa fi walqixxummaa yoo jennu bilisummaa uf calanqisiisu sabni kamuu qabaachuu qaba. Walqixxummaa yoo jennullee saba tokko jalatti tokko dhokatee hafuu hin qabu jenna. Kanaaf marii fi fedhii ummataatiin akkanatti beekamtiin naaf haa kennamu nama jedhu nama gartee heera biyyaa tumame keessatti yoo sabni kun haganaa ol ta'e rikogniishiniin hin kennamaafiin qajeelee kennameef
waan requirement san ka guute marri akka recognize ta'u godhu akkanarra yoo hundoofne biyya tana biyya goona. Maal qaba namni afaan qaba afaan ittiin dubbatu namni kun aadaa qaba aadaa calanqisiisuu barbaadu amma yoo laal Itoophiyaa tana yoo fudhatte biyya keessa illee jiraattu hedduu sitti mul'achuu dhabuun hin malee yoo biyya ormaa baate aadaa biyya Itoophiyaa jedhanii aadaa gartee warra kaabaa qofa ka calanqisiisu Itoophiyaa yoo jedhan qamisii fi buddeena yoo calanqisiisan nyaatarraa gartee yoo Laallibalaa qofa calanqisiisan ati immoo yoo jihaa biraatirraa taate an eessa jira biyyi tun tiyyaa miti ka jedhamu si dhaga'a. Afaan biyyaa gartee yoo afaanuma Amaaraa qofa ta'e an biyya tana keessa homaan qabu afaan kiyya maaliif hin dubbatamne jechuutu nama dhaga'ama. Walqixxummaa mirkaneessuu jechuun uumatti namuu walqixa biyya tana keessa eega jiraate kontribuushinii isarraa barbaadamu kennaa namuu dhokatu hin qabu mirga hagas gahu takka walqixatti akka isaan malutti argachuu qaba. Akkana jedhe. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu torbanitti al tokko karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbuudha. Yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'a nu waliin tura. Yeroo manifestoo keessan dubbisutti waan baay'een isaa heera biyya kanaa wajjin wal fakkaataadha. Wantootuma heeyyama heera biyyaarras jiranii wantoota seerarras jiranidha. Mee isin akka paartii keessanitti wanta fooyyessitan qabdu mootummaa yoo taatan tarii heerarraa? Amma laal perceptioniin jiru paartii tokko mooyatee yoo inni bulchaa biyyaa tahe waan tokko ufumaa itti lixee ka jijjiiru godhamee yaanni fudhatamu sun qajeeluu qaba. Paartiin biyya bulchu tokko ka godhuu qabu aanjessuudha. Waan uummanni biyya sanii barbaadu akka godhachuu danda'u pilaatfoormii qopheessee fi bakkee marii barbaachisu marii isaa dhiyeessee maal jettan kanarratti jedhee dubbachuudha. Amma gaafiin ati lafaa kaafte tun fakkiidhaaf heera biyyattii tanaa keessatti artikil 39 artikila paartilee biyya kana jiran hedduu keessatti artikila gaafii qabdootu atiin jedhinu taante na gaafachuun ka'een mala niin kaasa. Artikilli tun saboonni gartee eenyummaan isaanii dhukate itti bahuu ka danda'an ammas achi keessatti gaafii godhanii paartileen hedduu ka dhiyeessan haga gartee fottoquutitti waan jedhu sabni Oromoo fottoquuf deema akkas jedhanii waan hin fakkaanne godhamtee namoonni irra dubbatan hedduu jiran. Nuti ka jennu jijjiirama barbaachisu tokko ka murteeffatu ummata. Waan gaafii qabu biyyi tun seenaan isii ka gartee uumame warri biyya kana keessa jiran marri isaanii seenaa isaanii walitti qabanii akka ammasiin jedhu kana gosoonni 80 biyya kana jiran marri isaanii seenaa isaanii otoo hin calanqisiisin seenessa ummata tokkootiin seenaan biyya kana akkana jedhamee giddiidhaan ka wagaafamee namni fudhate. Inni kun qajeeluu qaba. Inni qajeeluuf marii biyyoolessaa waan jedhamutu argamuu qaba. Marii biyyoolessaa kanarratti ajandaaleen ijoo ta'an heera haa ta'u, achii gadi qabiyyee lafaa haa ta'u, jireenya gartee guddinaaf dagaagina magaalaa haa ta'u, ammallee waldhabbii gartee waan garaagaraa irratti fakkiidhaaf abbaa Finfinneen ta'eenyuti nama gaafatu jira. Gaafii akkanaa haa ta'u, ani eessa tahaa maalummaan kiyya akkamitti maal ta'a biyya kana keessa yoo jiraadhu naannoo kana keessa yoo jiraadhu ani akkana tahuu qaba daangaan kiyyaas ta'uu qaba. Gaafilee hedduu jira. Gaafileen kun marri isaa ka deebii argatu marii biyyoolessaa irratti dhiyaatee
ajandaan bocame amma akka aniif atis yookaan warri nu daawwatu kan dhaggeeffatullee hubatutti hanqinooleen illee yoo jiraatan ajandaa mariiti jedhamanii qabxiilee bocamanii kaayamanii fi mariin irra godhamuuf deemutu jira. Achirratti abbaan dhimmi ilaallatu marri itti hirmaate kan hirmaatiin jira ni beekta. Isallee itti galchanii ati gaafiin qabdu maal inni rakkoon ati biyya kana keessatti ni jira jettee keettu maal inni dhugaan na jalaa dhukatta jettu maal inni dhaadhessaadhaan wanni narra taree akka ani hin feenetti na hima seenaan biyya kana wanni ati jettu maal inni kana jedhee dhiyeessee wanni kun bal'inaan xaawulaa gubbatti mariidhaaf dhiyaate bakki itti walii galan haaroatti gartee kaaya ka itti waliin galanis fuulduraaf kaawwata. Inni gaa wanni kun overnight waan ta'uu miti piroosesa dheeraadha. Garuu rakkoolee hedduu ofirraa gartee cabsaa biyya tana gara fooyya'insaatti dabarsaa boruun biyya kana akka tolu haalli gartee siyaasaa yoo gabbate aadaan siyaasaa yoo gabbate diinummaan nama harkaa walitti taruun namni yoo sammuun isaa waa burqisiisuu dadhabe gara harkaa tara. Nama walitti haasa'uu jirtu haasawa kana yoo walii fixuu dadhabdan harkaa walitti taruun jira. Qawweelleen faanuma saniiti. Kana bira tarree aadaa gartee marii guddisnee biyya tana fooyyessuu rakkoolee ati jetteef kan biraa kan maqaa atiin dhahin illee haala kanaan furraa. Fakkeenyaaf mirgi fottoquu heera irratti kennamaadha. Heera Itoophiyaa irra jira. Yeroo baay'ee biyyi nam fottoqa jettee gaafattee hin jirtu amma ammaatti. Garuu tarii biyyi wayii nam fottoqa jettee yoo gaafattee Itoophiyaa biyya jedhamtu diiguu fidhaa jedhamee yeroo ammumayyuu osoo hin gaafatamiin wal falmiin garaagaraan jiraata. Isin akka paartii keessanitti sabi tokko yookaan biyyi tokko osoo nam fottoqa jedhee kanneen biroo hundumtuu garuu fottoquun isaanii biyya diigaa jedheeti akkam gootu isin? Amma seerri kun barreeffamee jiraachuun isaa biyya fottoqaaf hin qophaa'in takka hin fottoysu. Sirriitti na hubadhu. Barreeffamuun isaa biyya fottoqaa fi qophii hin qabne takka hin fottoysu. Barreeffamuu dhabuun isaa immoo biyya fottoquuf deemtu takka hin hambisu. Suudaaniin saawuzii fi noorzitti gaafa dura addaan ba'an konstituushinii isaanii keessaa waa'een fottoqaan jiru. Hima fottoqaan. Jibuutiin hin baate. Konstituushinii keessa hin jiru. Eritiriyaan konstituushinii dura baate mariin hin godhamne. Amma wanti kun akka gartee right bakka godhamuun ni danda'ama hin dhorgamu. Freedomii gartee kennuun biyya kana hin fottoysa. Oromoon hin fottoqa, Oromiyaan hin fottoqti. Oromiyaan haga nageettu tun garam fottoqti. Yoo uummatichi barbaade yoo tare. Uummanni yoo barbaade hin barbaadu warra siyaasaadhaa fi illiitii siyaasaa godhee karaa itti gartee nama walitti buusuuf deemu malee takku dubbiin fottoqaa gaafii uummata irraa ka'e takku ta'e biyya kana seenaa biyya kana keessa hin jiru Oromoo keessatti keessattuu. Oromoon ni ammata malee hin fottoqu. Amma yaada siyaasaa garaagaraatu jira biyya kana keessa. Akka Oromiyaatti yoo deebine isinis naannoo Oromiyaatti hooggantuu jaatee fi Oromiyaa walaba taate yookaan Oromiyaa biyya gochuu uummannis kan barbaadu jira, paartiin siyaasaas hin jira. Itoophiyaa keessatti dimokiraatessanii jiraachuu uummanni barbaadus jira, paartiin barbaadus jira. Kanaaf uummanni guutummaan guutuutti sanan deeggaru jechuu hin dandeenyu garuu tarii yoo uumamedha inni sin gaafadhe. Ani egaa amma akkuma duras hin jedhe yoo uumamatti as deebine yoo Oromoo saba Oromoo gartee akka rakkoo isaa hiikuu yookaan rakkoo isatti xaxuu akkamittuu sifa kamiinuu garamuu dhaabbannee yoo laalle uummanni Oromoo uummata Oromoo bilisa baafnee adda baafnee paartiin siyaasaa tokko jedhu mirga isaati nama jala deemee eena fottoysi jedhu yoo arge yaaluu ni danda'a. Oromoon garuu guddatee sanii oli. Oromoon
Keenyaa keessa jira. Ugaandaa keessa jira. Bal'atee gartee hagana gaa takkuu akka sabaatitti anni fottoqa ka ofii kennuu malee ammatee moggaafachuu malee waan fottoqiinsaa takkuu gaafa inni haasa'e hin jiru. Gaafa darguun kufu bulchiinsa Haayila Sillaasee gartee Minilikiin yoo sallaaltu ummanni Oromoo akka namaatitti laallamuun isaa hafee irra ejjetamee mirgi namummaa irraa mulqamee bakkee jedhu sanitti namni biibbayee waan ta'u dhabee bulchiinsa keessan kanarra ani fottoqee of dandahee jiraadhaa gaafas yoo jedhe dhaadhessan qabu. Har'a ammoo Oromoon haga inni ga'u argaa jirta. Waan godhaa jirtu argaa jirta. Garam akka deemu argaa jirta. Biyyi tun akkuma jirtuttuu Oromoodha yoo jenne dhaadhessan ta'u. Yoo ka biraa hin fottoqa jedhe malee Oromoon hin fottoqa jechuun an eebjumattuu natti hin dhufu. Akka ilaalcha paartii keenyaatitti illee nuti sodaa akkanaan qabu. Oromoo qofa miti gaasiin kan dorgomtan guutummaa Itoophiyaa keessatti. Akkas. Kanaaf sabi biraas jechuu danda'a. Sabni biraa yoo jedhe murtiin jenne beektaa mariidhaan nuti waan gartee mariidhaan dhimma siyaasaa tahee ivaaluweet tahee gartee miizaanarra kaa'amee ulfaatee aniin fottoqa yoo jedhe eenyu nuun dirqisiisan. Kun immoo dhugaa lafa jirtu irratti ka akkana ta'uuf deemu nutti mul'atu garuu fedhiin ummataa hin kabajaman biratti. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Keessummaan keenya guyyaa har'aa obbo Umer Abdurrahmaanidha. Naannoo Oromiyaatti hoogganaa paartii bilisummaa fi walqixxummaati. Amma dhumaatti daawwadhaa waliin tura. Kan biraa yeroo ammaa hedduu falmisiisaa kan ta'ee jiru tokko dhimma Finfinneeti. Isinillee paartiin keessan Finfinneen kan eenyuti jettanii yaaddu jedhamee gaafatamee ture miidiyaa biraa irratti kan sabaaf sablammootaati deebii jedhudha kan isaan kennanii turani. Ejjennoo paartii keessaniiti Finfinneen kan sabaaf sablammootaati kan jedhu. Kun egaa beektaa gaafii deddeebi'ee dhufu waa hooqanii sabaaf saballee walitti buusuuf gaafatu. Gaafii kana eenyu gaafataadhaan ka natti gaafiin haa ta'u akka paartii keenyaatti ejjennoon jiru dhimmi kunis dhimma ummataan deebi'uudha. Dhimma marii ummataatitti dhiyaatee deebi'uudha. Akka gartee hubannoo lafaa qabnuutitti heerri mootummaa waan lafa kaa'ee qaba. Heerri mootummaa olaantummaa qaba. Biyya tokkotti nuti waan hamirkanaa'u gartee sirna federaalizimii kana keessatti hamirkanaa'u jennee irraa dubbannu keessaa tokko olaantummaa seeraati. Hundi seera san gubbaa kaa'ame mootummaan Oromiyaa illee wanti lafaa qabu gartee Finfinneen handhuura Oromiyaati. Artikilii jedhu jira 49. Finfinneen ka eenyuti maali laliseen ta'een nuti jedhee gaafachuu ni qaba otoo abbaa kee beeku. Sun akkuma jirtu ta'e laliseen kan abbaa ishee ta'uun beekamaadha. Afixadhu. Anis Abdurrahman ta'uun koo otoo beekamu ati eenyuti namni na beeku naan jedhuun qabu. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Lafatti Oromiyaadha. Finfinneen tajaajila gara garaa sabaaf sablammoota irra jiran maraa kenniti. Akka gartee tajaajila kennuutitti namni irra taa'e marti isaa irraa faayidama. Ammallee buttaa afaanii yoo ta'eef akka amma anaaf ati wajjin teennee mari'annu kanaa miti mormii ture. Mormaan keenna yeroo itti argatee akkanatti itti yaadaan itti deebisu hin arganne ta'a. Akka jennuu paartii keenyaatti akkuma jedhe abbummaan lafa kana ka gartee uumatti handhuura Oromiyaa ta'e ka ibaluuti ka biraatiif barbaannee abbaa itti arguun nu biran jirtu. Lafatti akkasi. Itti oolutti yoo ta'e
Finfinnee keessa jiraattonni biyya kana jiran marri isaatu magaalaa kanarraa faayidamaa jiran, lafa tanarraa faayidamaa jiran, irraa nyaatan, irraa dhugan, itti gartee ilmaan guddisaa jiran. Akkuma kana immoo waliigala Afrikaati lafti tun. Iddu galeetti gartee handhuura otuun ta'in isiin Horn of Afrikaa gubbatti argamtee garuu waliigala Afrikaa taatee jirti. Biiroo alamaa gartee hedduutu asitti gartee tajaajila argachaa jira. Haala kanatti Finfinneen abbaa keessa garuu malaafuu gartee tajaajila kennutti tamaraati. Ammoo beeyta lukkuun haatee ablee baasti jedhan. Gaafii akkanaa kana ijoolleen gartee Oromoo otoo gaafachuullee baatte. Saboonni biraallee otoo gaafatuu baatanii natti tola. Maaliifi gaafiin kuni maal dhalaa jira? Finfinneen amma shaggariin ijaaramtee jirti. Otoo isanii usanii wanti akkanaan dhufu takku takka ala siixeen dandeettu si'achi. Wanti gartee namni hubachuu qabu. Takku takka shaggarraan tarkaanfattee Finfinneen biraan dhuftu. Kana godhuunis Finfinnummaa isii wanni jijjiiru takka hin jiru. Ammas lafatti handhuura Oromiyaati. Akkuma heera gubbaa jiru. Tajaajila kennuu keessatti abbaa keessa jiru. Inumaa'uu wanti gartee heera gubbatti kaayame. Ka hojiitti hin hiikamiin. Kana gartee akkaataan itti hiikamu fuulduratti jedhama ka jedhame faayidaa magaalaan tuni Finfinneen saba isiitii kennuu qabdu. Waan lafa kaayamuu qabu, waan lafa hin kaayamintu jira. Akka gartee paartii bilisummaa fi walqixxummaatitti namni maatiin guddina biyya tanaa keessatti qotee bulaan naannoo kanarraa buqqa'ee gara biraa socho'u. Ka gartee qabeenya isaa irra socho'ee yoo naannoo sanitti deebi'u lafti tuni gartee ijaaramtee guddattee karaan bareedee lafti ifee inni immoo waardiyyaa ta'e achitti deebi'u Finfinneen biraa guddattee inni biraa hiyyoomu kun jijjiiramuu qaba yaada jedhu qabna nuti akka paartiitti. Finfinneen yoo guddattu saba gartee isii irra ture buqqisaa otoo hin ta'in saba kana guddistee wajjin guddachuu qabduu ejjennoo jedhu qabna nuti. Tole waa'ee barnootaatti manifestoo keessan irraati tokko kan hin dubbise lammiin kamiyyuu barumsa bu'uuraa waggaa 10 akka baratu dirqama maatii fi mootummaatii kan jedhu tokko argeen ture. As biratti ifa akkanaaf gootan kan hin barbaadu. Waggaa 10 kan jedhu kutaa 10 ammoo wagguma 10 barnoota jalqabe. Kuni akkam seete nuti falaasamni siyaasaa kennaa hundeen is gartee dagaagina guddina waan hin jijjiirama jennee yaannu kana mara isaatu maalitti rarraasna? Beekumsatti rarraasna. Hundee waa maraatu beekumsa. Biyya tana sochiin guddina ka beekumsarratti hundaa'e saffisaan biyya tana dagaagsa, guddisa. Istiraatejii yookaan tarsiimoo gartee laafaa ta'e jijjiiruutti nama hin dhibne kaayuutti ammallee namni barate tokko waan kaayame kana dafee hojiitti hiikaa jechuu irratti kan hundaa'edha. Kanarraa ka ka'e maatiin ilmaan isaa dirqama barsiisuu qaba. Jalqaba gartee amma waggaa 5 afoo jiru kana keessatti akka kaayootti wanni kaawwanne barnoota gartee gadi aanaa kana. Namuu haa baratu. Maatiin ilmaan isaa barsiifachuu qaba. Dirqamni mootummaa immoo manneen ijoolleen tun itti barattu. Barsiisota ijoollee tana barsiisan infraastiraakcharii kanaaf barbaachisu qopheessuu dirqama qaba ka jedhu. Waggaa 10 kan jedhu sun kan. Waggaa 10 ka jedhamu barnoota gartee haga waggaa maal jennan fundamental education at high school level. Isa kana akka gartee maatiin ijoollee tiyya kana haga kana yoo xiqqaate barsiisuu qaba jedhee dirqama maatiin akka fudhatu jechaadha. Ayyee kan biraan barnoota irratti dhiibbaa manneen barnootaa dhuunfaarra jiran hambisuu kan jedhu manifestoo keessan irra jira. Manneen barnootaa dhuunfaarra dhiibbaa akkamiitu jira amma? Ammaa tana
imaammanni ministirii gartee barnootaa kanarra jiru wannaa miti, madaalawaa miti. Waan godhan qajeelatti hubannoo fi qorannoo fi qo'annoo irratti hundaa'anii otoo hin ta'in jijjiirama hin finna jedhan qormaatuma qoranii fiduuf kadeeman ta'uutu mul'ate waggaa 5 kana keessatti. Ijoollee otoo qajeelatti hin barsiisin, otoo barsiisaa gahaa hin kenniniif, educational material jedhaman otoo hin dhiyeessiniif, ijoolleen akka qo'achuu dandeettu kitaaba gahaa laayibrarii isaaniif otoo hin kaayin qormaata jedhanii sanuu qormaatallee waan isaan irratti hundaa'an rabbi haa beeku. Ijoollee gartee kaabaa kibbatti, ta kibbaa kaabatti, ta dhiyaa baritti, ta barii dhiyaatti akkanatti olii gadi facaasuun konkolaataan otoo deemtu ijoolleen hedduu bakkee qormaataa sanuu otoo hin gahin konkolaataan garagaleeni fixaa jiru. Maal hambisuuf akka ta'e ijoolleen akka olii gadi oofuu kanatu qabxii ijoollee dabalamoo ijoollee tana qajeelatti qaraasisuudha. Dhiibbaa manneen barnootaa gaafii keetitti deebi'uuf dhuunfaa irratti geessu ka qorannoo fi hubannoo irratti hin hundaa'in akkanumaan manneen gartee barnoonni kwaalitiin edukeeshinii ka kufeef akkanaa fi jechaadhaan daangessuu eeyyama irraa mulquu akka inumaayyuu amma hojiilee mootummaan qofti hojjetee jijjiirama biyya kanaa fiduu hin dandeenye keessatti abbootii qabeenya inumaa maal godhuu qabna gara hojiititti kakaasnee wanni nu godhuu qabnu istaandaardiidha. Istaandaardii qopheessee ministeerri barnootaa kwaalitiin yookaan qulqullinni barnootaa akka gadi hin buune akkaataa itti eegan kaayee fi yoo sanii gadi bu'an tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudha malee otoo qoratee hubatee addaan hin baafatin walumaa galatti dadhabinsi gartee barataa eeyyama mana dhuunfaa barnootaati mana barnootaa dhuunfaati kenname jechaan eeyyama irraa mulquun sirrii ta'ee nutti mul'atu. Amma mana barnootaa dhuunfaa ta'anii warreen hojiirra jiranis jiru, warreen eeyyamni isaanii mulqames immoo jira. Isaan kana ulaagaa irratti hundaa'etu jedheen amanaa ani akka dhuunfaatti. Ulaagaawwan sana fooyyessuudha moo manneen barnootaa dhuunfaa sababa kanaaf cufamuun isaanii dabadha jettaniitu? Nuti ulaagaa irratti hundaa'ee ulaagaan sun measurable ka ta'e, smart ka ta'e, dhimmoota gartee specific, measurable, attainable, realistic and time bounded jedhaman criteria akkana baasanii fi measurable ta'an, lakkaawamaa ka ta'an, madaalawamaa ka ta'an irra hundaa'anii warra gartee istaandaardii gaditti bu'an akka istaandaarditti isaan deebi'an godhuun barbaachisaadha. Ka dadhaban ilmaan namaatitti akka hin taphanne dhaabuun rakkoo miti. Garuu akkanumaan deemama ta'uutu gartee mul'ata. Otoo waan akka amma jennuu kana gartee ulaagaalee kana qajeela baasanii madaallii irratti hundaa'uun otoo hin ta'in madaallii gahaa ta'e otoo hin godhin eeyyama irraa mulquu kutuu waan akkanaatti mul'ata. Kana mormina malee madaallii irratti hundaa'ee ga'umsa warra hin qabne dhaabuun rakkoo miti. Nuti jennuun yaada keenna sababaawaadha, madaalawaadha. Akkanarratti deemna. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti. Qophii keenya kanaan dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa irratti mari'annaa. Hamma dhumaatti nu waliin turaa yaadaaf qeeqa qabdan nuun ga'a. Turtii gaarii. Guutummaa Itoophiyaa keessatti dorgomtu Gaambeellaa irraan kanaaf. Gaambeellaatti maaf hin dorgomne uummanni Gaambeellaa maal sin kun jedhanii? Gaafii gaariidha. Maal jedhee weellisaan fageenya na dhorke malee hin jenne limiteeshiniin
dorgommii kana keessa jiru hedduudha. Dhimmi nageenyaa jira. Ammas humni ittiin akkasitti itti deemanillee jira. Kana malee fakkiidhaa fi filannoo 6ffaa irratti Gaambeellaadhaan inumaa waliigaltee uumnee akka tokkummaa illee ta'uu baatu waliigaltee warra paartii walii mallatteessee filannoo irratti yaada wal gargaaruuf wal bira dhaabbatudha. Kan dhorke amma limitation ma qabnu gahuu dadhabu faayinaansii irraa kan ka'e ammallee haala nageenyaa karaa kana qaxxaamuranii deemanii achitti gartee paartii kana damee isaa hundeessitee waan haga gartee grassrootitti diriirsuu irratti humnuma dhabuu malee waan biraan qabnu. Egaa filannoo darbe irratti sirmaattanii turtanii amma marsaa lammaffaadha kan isin hirmaataa jirtanii. Mee amma filannoon illee ganaa sichidha garuu haalduree filannoo kan bara darbee fi kan waggoota 5 dura turee fi kan ammaa irratti garaagarummaa argitan qabdu. Garaagarummaa hedduutu jira. Tokkoffaa filannoon bara kana haga tokko ammayyaawaadha. Dijitaalli filannootti seenee dadhabbii ammas hin jedhu kana karaa itti haga tokko nuu laafee jira. Bakkee structure keenya itti gadi diriirsine kaadhimamtoota keenya bakkeedhaaf galmeessuu keessatti karaa dijitaal ta'een galmeessuu danda'uun liinkiitti erginee liinkiidhaan gartee akka galmaa'an godhuun ifaajee achitti ifaajamuu mancaa maallaqaa fi dadhabbii namaa kana mara nurraa hambisee loojistiksni gartee nuu laafee jira. Dadhabbiin namaa fi risoorsii nuu laafee jira tokko kana akkuma kana warri filatullee moobaayila isaatirraa akka filatu godhuun hedduu tokko gartee jijjiirama gaariidha jedhamee yoo fudhatamu limiteeshiniin isaa immoo hanqinni isaa maal ta'e infiraastrukturiin kun diriiree bakkeeyyuu hin geenne naannolee garitti miti neetwoorkiin gartee gaan argamee namni karaa onlaayiniitiin reejistar of godhu yookaan of galmeessuu miti bilbilaanuu argattee galmeessuun dubbisuun rakkoodha. Galmeessaa keessatti waan mudate keessa fakkiidhaaf ati kaadhimamtuudha. Si galmeessuu keessatti naashinaal ID barbaachisa. Naashinaal ID'n hagam gadi diriiree biyya gahee jira. Rakkoodha. Bakkee waan barbaachisu tokko biyya keessatti hin diriirsinitti karaa saniin immoo karaa hin bayiniin hojii hojjechuun hedduu nama dhiba. Miseensotiin kaadhimamtoonni keenya naannoo sanitti dijitaal ID'n hin kennaminiif ganaa kennaafi. Asii immoo boordiin filannoodha yeroon sii kennu gabaabaadha. Yeroo gaafa dura amma guyyaa 15 kennee 15 keessatti akkan akka gootan ammallee kaadhimamtoonni deeggartoota lakkoofsa hagana kumarraa kaasee haga 2,000 akka dhiyeeffatan jecha dhiyeessee waan fooyya'insa jiru keessa kun nurraa hafuu qaba. Atteenabilii miti waan gartee danda'amuu miti jennee iyyannoo dhiyeeffanneen sun akka hafu godhuun paarlaamaalleen waan kana gartee hubatee kun hafuu qaba jechuun fooyya'insa argamanirraayi. Kabiraa haga ammaa haalduree akka ati jettitti gartee filmaata kanaaf wanni godhamaa jiru. Isinii wajji akkanatti jennee paartii morkattootaa taanee akkanumatti gartee waan jiru kaasnee dubbachuun jijjiirama waan waggaa filannoo gaafa dabree kee irra fooyya'insaatu jira. Haga ammaa murannoon mootummaa fi gartee paartii biyya bulchu keessallee haga ammaa calanqisaa jiru fooyya'insaatu jira. Tasgabbiin dhabamuuf nageenyi dhabamuun mootummaa qofatti waan faalamee rakkoo isaaniiti jedhamu miti. Mootummaan tokko nageenya biyya tokko eegsisuu qaba. Achi bira taree tasgabbiin dhabamuun garuu argamuu ni danda'a. Inni mootummaa qofaa miti. Paartiilee morkattootallee nageenyi dhabamuun ni rakkisa, irra caalaa rakkisa. Paartii biyya bulchullee rakkisa. Kanaan alatti haga amma wanni godhamaa jiru. Fakkiidhaaf amma miidiyaa gubbatti mormiin godhamaa jiru. Akkaataan itti sagantaaleen dhiyaataa jiran qeequun qeeqanii immoo
Wanni biraa achi duuba gartee miseensottii fi warra gartee dibeetoroota jiran irratti dhiibbaan garaagaraa jiraachuu dhabuun haga ammaatti kunniin fooyya'insa gaafa duraa irra ammatti argamanidha. Ka gartee hawwinu maal inni akkanumatti itti fufee filmaanni kun gaafa gartee filannoo duuballee gaafa sagaleen lakkaa'amtullee akkanumatti free and fair election akka ta'u akkanumatti akka itti fufu hawwiin keenya. Egaa yeroo filannoo wanti beekamaan tokko duula filannooti. Duula filannoo karaa miidiyaalee yaada faallaa walirraa qabdan yaada wal fakkaataa wal falmaa jirtu wal morkaa jirtu. Naannoowwan ibsaan hin jirre, TV'n hin jirre garuu lammiileen biyya kanaa hedduu hin jiran immoo ni jiraata. Bakkoota akkanaa qaamaan deemtanii duula filannoo ni geggeessitu moo akkami? Gartee kana homa asii achitti istiraatiijii itti baafan haga ammaa sochii akkasiin goone election campaign yookaan duula filannoodhaaf godhamu sifa hedduun adeemsisuudhaaf deemna akka paartii keenyaatti. Bakkee anjaan jirutti bakkee gartee riskiin kaadhimamtoota keenya irratti hin geennetti haga gartee grassrootii baadiyyaatti illee haga dandeenyeen sochii akkanaa godhumaaf tilmaama kaayeffannee jirra. Haga danda'ame ni goona. Waan dadhabame immoo isinuma irratti geeffanna. Riidiyoon gartee jira amma akka paartii bilisummaaf walqixxummaatti free air time jedhamu ka gartee paartilee filmaataaf dhiyaatan maraa kennama keessatti nuti episoodii 216 nu kenname afaan garaagaraatiin. As keessa ka gaazexaan jiru, ka riidiyoon jiru, ka televiziyoonni garaagaraa jiran jechuudha. Kanneen itti fayyadamnee haga dandeenyeen maal siyaasaan kenna maal jijjiiramni fiduu itti gartee deemnu rakkoolee biyya kana keessa jiran akkamitti ilaallaa kenna karaa kanaan ni ibsanna. Waan achirra hafe immoo rabbitti kadhanna. Yeroo baay'ee filannoon biyya kana keessatti yeroo adeemsifamu uummanni ba'ee yeroo filatu bu'aan isaa maalis haa ta'u maali bokkaan jedhu waaduun jedhu sagalee isaa ba'eetu kennata yeroo baay'ee. Uummatichi aarsaa fedhe kaffaleeyyuu filachuudhaaf hin ba'a. Filatamtoonni garuu aarsaa sin kaffaltan hamma miisa jedhu sin gaafachuufidha gaaffii kana sin gaafadhe. Naannoowwan nageenyi hin jirrettis uummatiin uma filata naannoo filannoon jirutti buufata filannoo naannoo jirutti. Naannoowwan akkasii aarsaa sin saba sanaaf kaffaltan amma maaliitti? Egaa amma wanni itti jirru kun homa akkasiiti. Namichatu dukkana keessa buleeti dukkanni waan afoosaa jiru ittiin argisiisu akka jabanatitti bule. Ganamannaa gaafatan kan bulte haga ija bobaasee halkan tana dukkana kana keessa ija hagam akka bobaasaa bule anatu beekaa jedhe jedhani. Hagam akka deemaa jirru maal akka taa'aa jirru numatu beekaa. Of hin qusannu waan dhufu gartee kallattitti fudhachuuf waan amma irra jirru waan siin jedhu kun yaada mataa kan koo qofa keessaa burqa otoo hin tahin beektota garagaraa hedduu fiildii garagaraati waan rakkoo biyya kana ta'an qorannoof qo'annoo irratti gartee riisarchii qophaa'ee walitti qabnee cuunfinee maal jennee manifestoon keenya akkaataan itti qophaa'e haala kanarratti waan gartee lafa jiru irratti jechuudha. Sagantaaleen beektotaan qophaa'e waan kana immoo buusuudhaaf maal nurraa fudhataan akkasi kaadhimamtoota bakkayyuu gartee akkanatti akka dorgomaniitiin filmaataaf dhiyaatan godhuun ifaajee guddaadha. Ifaajeen tuni gartee kiisha namaa seentii maallaqa baasuu feesisa yeroo gubuu barbaachisa. Waan kana dubbatanii namaan gahuu barbaachisa. Deemsa barbaachisa. Tarii waan gartee lubbutti nama dhufullee hidhamallee nama gahuun hin barbaachisa. Mootummaan irranatti nagaa qabdi jennee dubbachuu ni dandeenya. Yoo gadi buutu immoo akkuma achi fagaattoon haalli fokkataa deema.
haalli fokkataa deema haga gartee iyyatee si dhaqqabanii rakkooleen garaagaraa si mudatuun hin mala kana mara yoo dhufe inuma danda'a jechuudhaan itti deemama. Amma namni filmaata guyyaa tokko bahee filachuun isaa ka galataati. Warri immoo filatamuu fi yaada kana falaasama kana manifestoo kana qopheessee rakkoolee biyyaa jala deemee qoratee dhiyeessellee hin ifaanye jechuun hin danda'amu. Ifaajii guddaa qaba. Kan biraan dhimma biyya kana keessatti dhimmi baay'ee yaachisaa ta'e dhimma nageenyaati. Nageenyi naannoo Tigraay, naannoo Oromiyaa, naannoo Amaaraa, naannoowwan biroos dhimmi nageenyaa dhimmatti baay'ee ka'uudha. Nageenyi naannolee hin jirre baay'eedha. Isa kana isin akka paartii keessanitti akkamittiin furuu yaaddu? Dhugaadha. Yoo nageenyi hin jiraatin waa yaadamu marri isaa bakka hin ga'u. Sa'a nagaan bule aannan mi'iin gale loon tika nagaan gale aannan mi'iin mi'aa jedhan. Yoo nageenyi hin jiraatin homuu hin jiru. Nuti nagaa biyya kanaa dhabame sababaa ka ta'e maal inni ejjennoo ofii irraa bu'anii gaafilee gara biraati qaama lammataa irraa dhufu ammatu keessatti haga barbaachisu deemuu dhabuutu jira jennee ilaalla. Lola Tigraayitti ta'e akka paartii bilisummaa fi walqixxummaatitti paartii biyya bulchuu wanni jedhaanii turre lolatti akka hin deemamne. Hedduun paartilee waraanni kun akka ta'u paartii biyya bulchuu gara waraanatti dhiibaa turan. Nuti gara waraanatti akka hin deemamne qabeenyi akka hin qisaasamne lubbuun namaa akka hin banne jedhaa afur dhaabbata haga daangaatitti jechuudha. Deemamee maaltu ga'e waldhabbiin kun akkam ta'a yoo waldhabbiin gosa lama yookaan paartii lama yookaan gama lama gartee argame iskaaleet ta'ee guddatee bakkee dadhabbii ga'a. Na gaafa dadhabame san gamaa gamana ilaalanii aboo inni dhufee na araarsa jedhan. Lachuutu jechuudha. Bakka tarmii kaanii kama gaafa jalqaba asii yoo ka'an san utuu addaan fagaatee walirraa waan ajjeesin walirraa waan galaafatin mari'atamee haga tokko gartee waa kennuuf waa fudhachuun jiraate hammeenna akkasitti ittiin deemamu jennee amanna lafuma ka'umsumatti jechuudha. Kanaaf mariin hifatamuu qabu. Yoo gartee didilli itti deebi'amu karaa hedduun deebi'amee ilaalamee haga danda'ameen itti gartee dadhabamee waraanattuu dadhabanii dhiiga namaa jiruu namaa lubbuu namaa gabbaranii maallaqa qisaasanii marii irratti kafaltiin kafalamu hagas waan hin geenyeef mariidhaan dhumuu qaba. Rakkooleen biyya kana keessa jiran rakkoo alaa dhufee miti. Marti isaa lammii biyya kanaati. Waan dhabe jedhutu jira. Waan inni dhabe jedhu san dhugaa qabaatu ta'uu isaa abbaa dhimma qabatee dhufu sanitti abbaa barbaadanii gariin rakkoolee biyya kana akka biyyi tuni faalloftu akka isiin hin dagaagne qaama godhutu jira. Ala dhageeffachuu isin barbaachisa. Warri gartee ani sababaa godhatee sababaa kanaaf lola jedhu qaama isa ergu maqaan dhawu. Qaamoleen yeroo ammaa kanatti gartee Middle East keessatti lola deemaa jiru jira. As keessatti warri lola akkasii instigate godhaa ture. Biyya kana keessa guyyaa 15 miliyoona doolaarra miliyoona 40 biyya kana guyyaa 15dhaan bahuu quban qabdu jedhanii kongiresii irratti wal gaafatan. Quba qaba jedhanii confess godhan. Humni alaa sochoostee biyya kana akka isin tasgabbiin arganne warra godhutu jira. Kana namni akka of beekuuf dhimma biyya isaatitti akka deebi'u godhuudhaan mariidhaan biyya tana kufiinsarraa oolchuu qisaasama lubbuu namaatii fi qabeenya hambisuun yoomuu hal duree tokko malee fudhatamuu qaba. Ejjennoo jedhu qabna.
Egaa marii kana qaamota Tigraay wajjin akkasumas naannoo Oromiyaa loltoota jiran wajjin marii gochuuf yaalamee ture kanaan dura mootummaan amma jiru kun jechuudha. Mee isin akka paartiitti mala mootummaan kun hin fayyadamne nuti kana fayyadamnaa waan jettan qabdu? Akka jennutti mootummaan gaafa dura fakkiidhaaf amma Tigraay innaa kaastee jirta. Tigraay wajji wal lolla jettee paartiin biyya bulchu kun mobilaayiz godhe jechuu humna jiru gara waraanaatitti godhe nuti lakki loluun hin ta'u jenne sanitti gale deemee ammas loluun hin ta'u jenna nuti marii naa godhamu jenna marii biyyoolessaa fakkiidhaaf yoo kaaste immediately 2013 filmaata jaheessoo irratti jechuudha immediately after that documentii paartii biyya bulchuu fi galchine yookaan mana marii paartolee mana marii waloo paartolee biyya kana jiraniif dokumentii galchinetu jira marii biyyoolessaa kanarratti jechuudha qorannoo qopheessine biyyi tun gartee garaagarummaan isii hedduu jiru bal'aadha rakkooleen kunniin marii biyyoolessaatiin haa hiikkatu jecha gaafa san haga kana gartee dhiibanni hin jiru jijjiirama gartee qeerroon dhiiga isaa itti lolaasee lubbuu isaa itti dhabamee bulchiinsa wayyaanee jalaa bahee dhufee bar bulchiinsi amma jiru kun beeyta haawwatiin bulchiinsa amma dhufe kana akkam sama umarraa gartee ajaja rabbiitiin ka dhufe godhanii amananii bar garaagarummaan hedduun jiruu bar gaafa duraa jechuudha gaafas rakkoolee biyya keessa jiran tanutti itti akeene san silaa fudhatamee irran mari'atamee rakkoon ni jirti beeyta biyya keessa bultuudha turtuudha biyyi kun akkaataa inni itti bulaa ture marri namaatu ka beeku rakkoolee san seenaaf seeneffama biyya kana jiru qajeelchuu keessatti mariin biyyoolessaa haa godhamuu jenne akkasitti hin godhamne tureef fudhatame silaa kuni godhame rakkooleen biyya kana marii biyyoolessaa irratti humni waraanaa Oromiyaa keessa jiru hagamtu dacha'e. Beektu guyyaa sirna Adaamaatti godhame san irratti ijoolleen dhuftee ka waraanaa gartee hooggantoonni waraanaa dhuftee marii sanitti akkana haa ta'u jettee yaada isaaniin kennanne warri qawwee harkaa qabatanii dhufan. Otoo mariin akkasii godhame namni gartee danqaratti hin hafu. Ammas ka biraa rakkinni akkanaa ka fidu maal inni hubatamuu ka qabu hujii gartee dhabeessi biyya keessatti baay'achuudha. Namni hujii dhabe kaachi muka jala goree nama waamu kaayoo tokko malee maqaa moggaafate kama maqaa moggaafate saniifillee waa takka hin goone dantaa dhuunfaa isaatiif gartee nama karaa deemu ciratee as deebi'ee magaalaa keessatti warri mana jaarrataa turan hedduu jiran hujii dhabeeyyii sossobanii sobanii sibiila harka kaa'anii karaa gubbaa bahanii karaa dabaruu warri dhorganis jiru. Hujii dhabummaan akka xiqqaatu biyyi teenna gadi qabdee itti hojjechuu qabdi. Kun immoo sirni diinagdeen biyya keenyaa jijjiiramuu qaba. Akka amma jiru kanarra. Yoo kana jedhu maal jechuu kajeele? Diinagdeen biyya kanaa akkaataan isiin itti ijaaramte amma haalli bulchiinsa diinagdee mootummatu qabeenya biyya kanaa guddaa harkaa qaba. Qabeenyi biyya kanaa guddaan lafa. Lafti kan mootummaati. Kan uummataati kan mootummaati afaaniin waraqaa gubbattis jedhamullee mootummatu godha. Mootummaan abbaa barbaade hin kaasa. Qotee bulaa hin kaasa. Gatiin lafaa hagana malee hin ka'u jedhee diduu hin danda'u. Deema buqqaa. Akki kun hin ta'u. Yoon dogoggoruu baadhee maanifeestoo keessanillee lafti itti waamamni isaa kan mootummaati jedhanitti fakkaata. Kan mootummaatiif kan uummataati. Gaheen uummataa maal akka mootummaanii? Akkam ta'uu qaba mirkaneessuu qaba. Amma fakkiidhaaf qotee bulaan lafa gartee itti bulu tanarra abbummaan isaa mirkanaa'ee sartifikeettiin kennamuufii qaba. Qooda lafaa kana keessatti immoo
akkuma gartee amma sila ta'aa jiru kana abbootiin qabeeyyii innaa dhufan lafa gartee qotee bulaan qabame kana irrumaa kaasanii otoo hin misoomsin waggaa hagam ka qabanii taa'an tokkorraa fuudhanii ammallee lafa bule kana akka biraatti dabarsan sunillee haga taa'ee akkas qotee bulaan biratti beela. Akki kun hin ta'u kan nuti jedhaa jirru ummata kana abbummaa lafaa isaa mirkaneessinee fi lafa tana tiyya jedhee irratti qajeelatti gartee hojjetee akka misoomsuu danda'u. Lafa mootummaan boronarraa fudhatu maaliif kan itti hojjedha jedhee gartee of qusachuutu jira. Rakkinna akkanaa hambisuuf diinagdeen biyya teenna gartee moderately liberal ta'uu qaba. Abbootii qabeeyyii gabaabduuf gadhiifame ka isaan illee hojjetanii ummata kana gartee of jala qabanii hujii akka argatan hin goone ufumaa gartee itti duroomanii gurgurtaa lafaa qofaan duroomanii misoomsuun kan jirre jechuudha. Amma laali magaalaa keessatti waan godhamaa jiru. Gaafa mootummaan lafa tana gurgurtaa qofaan warra duroomu itti dhiiste magaalaa keessatti lafti akkami fiigaa akka turte. Asirraa beek qotee bulatu ka'e. Qotee bulaa kana nuti ka jennu buqqisanii lafa gartee misoomsuu otoo hin taane inni wajjin misoomu. Fakkiidhaaf amma wanni nu jennu turee fudhatama. Eerpoortii Bishooftutti hojjetamaa jiru qotee bulaa achi buqqa'ee mana ijaaranii fi jiruu isaa fooyyessanii akka gartee hujii achitti banamullee inni argatu gochuun sun naannoofni isaa yoo guddatu isa ari'ee otoo hin ta'in qabii of wajjin guddisuu kan jennu kan akkanaati. Tole sa'aatiin keenya hedduu deemaa waan jiruuf dhumarratti dhaamsa qabaattan. Dhaamsi yeroo kanatti guyyaa kanatti qabaadhu kan biraan ta'u yeroo filannooti nuti paartii bilisummaa fi walqixxummaati rakkoolee biyya kana keessa jiran jiraataa biyya kanaa hiyyoomsan dargaggeessa biyya kanaa biyyaa baasan daldalaa biyya kanaa hujii dhoorgan malaammaltummaa fi gartee waan kana fakkaatan sirna gartee bulchiinsaa hamaa ta'e keessatti rakkataa ummata jiru kana haala gavarnansii gaarii ta'e tokko sirna bulchiinsaa gaarii ta'e tokko mirkaneessuun hujiin biyya kana keessatti hojjetamu akka fooyya'u godhuudhaaf paartii bilisummaa fi walqixxummaa ijaarannee deemaa jirra. Paartiin bilisummaa fi walqixxummaa rakkoolee biyya kana jiran qorannoo irratti karaa hundaa'een rakkina keessaa saba keenya baasuuf paartii qophaa'e. Mallattoon filannoo keenyaa qalama. Qalamni mallattoo qaroominaa fi qorannaa beekumsaati. Qalama filadhaa paartii bilisummaa fi walqixxummaa filadhaa galatoomaa. Hayyoo Bumir waamicha keenya kabajanii waan dhuftaniif guddaa isin galateeffanna galatoomaa. Isinis galatoomaa. Qophiin keenya isin gaafannuu torban kanaa asuma irratti raawwatee jira. Torban ajandaa biraa keessummaa biraatiin wal agarraa. Qopheessituun sagantaa kanaa Lalisee Mokonnin ture akkasumas ogeessota kaameeraa Raadiyoo Zagayyee Abdii Magarsaa fi Biruuk Baqqalaa waliin turre hanga torbanitti nagaan tura.